يا أخي ليفهم إرجان دوران سني بالأصول سيف نقولي نمني نرد تدولتين أنا سيف قولي ترديلت قوليتين ترى ليفهم أنا قول هذا فيديو أما ناسي رابي جتو أقسم سموني باين كومي أداك أبدو واي مجا كدر مرتوتي في واي كدر كينيان دبتاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورنا لالتني كنتني اللي يوجراتني من بيخواني كدر مرتو نمني أركو متماجر يوخان أرك إيك أماجر فيسبوكي قبتي في غرا لفات اللي ليفهم أما سران دي بيا لايفين أما سيني ديليتي تاتي نماتو نتدولي أنا سيف قولو جرو سيفي أنا قولو جرو نمني دولان ديليتي نركتو كي حكمتي وبريين إيفهما واي كدر مرتو كان أما دبادي رابي يجمرت سنمر نابدتي نسني هاساوا كدر مرتو دا نما أكم توريو جتن كدر مرتو وانين كيسا توري أنا تو سنيما أنا تو بيخا نسرا غرسم أنا تو وجن توري فين كيسا نتولين توري لجسني وبلاين كيا أوسو أنا كوفنتاني أرتستي فاتي أنيا أرتستي فاتي نولي أرتستي أشالو اندسا أرتستي شكري جمال أرتستوتا شكيسو نتي ندخل وجن توري جتودا فين كيساتي كدر مرتو نما فودي ilmoo saa darbee deemu osoo hin taane nama fuudhee dhalaarraa ilmoo dhalee darbee deemu osoo hin taane kadir martuu nama dhalaa fuudhee itti taphatu osoo hin taane kadir martuu nama lubbuu isaa caalaa daa'ima isaa jaalatu yookaan ilmoo isaa jaalatu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ilmoo isaa jaalatu jechuudha ilmaan oromoodha arra obboleessi keenya heydar dogongora guddaa dalage dogongorri guddaa inni dalage kadir martuudha qabsaawaadhaasi artistii oromootis kadir martuu nama kalee jiruu bareedduu osoo jiraachuu danda'u mootummaa wayyaaneetiin wal dhabbiirraa kan ka'eef kadir martuudha takkaa bakka arra oole galgala hin bulu bakkee dana bulee boruu hin oolu kadir martuudha maaliif sodaa mootummaa wayyaaneerraa qabu maaliif sodaata kadir martuu kan Oromiyaa keessa taa'ee huccuu poolisaa uffatee huccuu abaawoo uffatee aboolaal woboo jee wayyaanetti wallisee wayyaanee doorsisaa ture kan sodaachisaa ture sodaata akka malee nama lubbuu isaatiif nama biyya isaatiif lubbuu isaa wareege kadir martuudha qabsaawaa dhugaa yookaan artistii dhugatti murannoo fi muuxannoo qabu ta'uu isaa dhageessanii namni kadir martuu ilma isaa hin guddifanne kadir martuu ilma isaa hin guddisne kadir ilmoo isaa darbee biraa deeme namoonni jaanii gurbaa isaa as baasanii interview godhan obboleessi keenya heydar dogongoree jira namni hin dogongorre hin jiru duraa taate heydar keenya as baasee interview godhuun gurbaa kadir martuudha dogongora guddaa maaliif ilmoo takka haadhaatu jira haadha booda abbaatu jira ilmoo haadhaa fi abbaa qabdu haadhumaa fi abbaatu bakka bu'ee adda durummaadhaan rakkoo jirtu hiikkata malee rakkoon haadhaa fi ilmoo yookaan abbaa fi ilmoo bira jirtu feesbuukii gubbaa laayifii haasawamteef hin hiikamtu rakkoon kuni ilmoo fi abbaa addaan fageessa daa'ima xiqqaasan keessatti summii sammuusaa keessa uumee summii keessatti guddisa yookaan haadha ilmoo san guddisu jirtuu fi kadir martuu addaan fageessa daa'ima kadir martuu daa'ima waggaa 10 gorsanii gorsuudhaan akkana jay waan akkanaa dubbadhu abbaan kiyya akkana naaf hin goone abbaan kiyya nan guddisne abbaan kiyya gahee narraa hin qabu
ummati yaddarrameen guddise ja'ijaani mucaatika afan saatu sirritti haasawa waljala gaggeesse haasawa hin dandeenye akkas godhanii asbaasun dogongora guddaadha obboleessi keenya Haydar dogongoree jira gara biraatiin Kadir martuu jibbaa ilmoo isaa osoo hin qabaanne Kadir nama ilmoo isaa haadhatti namanni nuti mana Kadir martuu dheenee guunnee nuti akka gurbii teenyee achitti qamaanee achitti nyaata nyaachuu turre Kadir martuudha Finfinnee bakka burcuqqoo ja'amtutti Kadir martuu mana isaa istiidiyoo Ibrahim Said bira gala Kadir martuuf magaalaa Finfinnee naannoo burcuqqoo ja'amtu jechuudha Faatiyaan yaaleen gaafa san achi galoo turte nuti artistoonni guutuun achitti